Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hashabarak bunaya kami abdani jirtani jaalatu tokko tutan oromoo kan YouTube ri man ku shodatan. Akkana gaaffayaatatan abdi sinirraa qabna. Sirra banneetiin jirra dhiifama isin jechaan kareessatu harki jechaadha. Wantoota tokko tokko malee dhiifama isin jira. Garuu obsiin kaleessa moo gadda dhufteetiin turte. Wadduma sii dhuftee ana dhiisteetiin isin gamsaadha waan dubartii keessa dubartii seenateetiin dhufuma siitii dhuftee. Kanaafuu timu option tun immoo jajjabaatanii jirtanii bareeda akkasumatti foofaasanii jecha. Timu option kan sappoortii baay'ee naa gootanii jirtanii thank you. Commentii illee babbareedaa naa kennitanii like illee babbareedaa naa kennite even gara fuula duraatti akkuma qofaa koo dhufu danda'u jajjabeessitanii. Waaw awwaalaa keessa naariideetiin isin gadamtaa dhufte akkasitti jajjabeessitanii naan keessumaa baay'ee nama hojjetaa YouTube kanaan jechuun siin oolu jechaadha haala kanaan. No akkas ni jaallatu midhaan kan jedhamu yeroo tokko na iyyaanne saniif isin garuu even viewun iyyuu baay'ee guddate argame thank you asumaan illee galatoomaa isin jechuu barbaada jechuudha. Okay, haadha maal qabanneetiin dhufnee isin maal qabannee dhufnee? Arra kan inni qabanne dhiyaanne gaafif deebiidha gaafif deebiin kunis waa'ee tijaara irratti gaafif deebii kanas immoo kan nuuf fide yookiin nuuf kenne. Maaltii takka asiinis karaa Instagram hordoftoota keenya keessa karaa obsee karaa Instagramaatiin jechaadha. Instagram isiitiin dhufteetiin gaafii kana nama tokko barreessee saniifuu gaafii kana deebisuu qabna. Maaliifuu isin hordoftoota keenya argitaa ta'e immoo jechaadha kabajamuun dirqama isiiti waan ta'eef jechaadha. Gaafiin isin nu gaafatte illee wanta namni martuu beeku. YouTube irratti akka nu deebisnu akkasumas jechaadha namni martuyyuu akka beeku waan laallee argineef sababa sanii nullee deebisuuf dhufnee jechaadha. Yes. Deebiin dhufnee jirra gaafif deebii kana deebisuu fi saniif iyyuu gaafif deebii kanatti qaxxitaa dabarraa nu faana tura. Yoo as biratti immoo waan jechuun barbaadu tokko akka jiraatu karaa viidiyoo chaatiin tarin jechaadha dhiifama jechaadha. Anaaf obsee namoonni baay'een gaafii qabachuun barbaadanii ni beekna garuu carraa hin arganne ni yaada. Carraa kana immoo ofumaa keenyaa isin kan nu barbaanna. Carraa kana footoo keenya gadhiisanii karaa YouTube keenyaatiin gaafii jalan nu gaafadhaa isin jenna. Isin hundi keessan yoo jechaadha gaafii barbaadan dhufanii nu gaafachuu dandeessu. Qabdanii akkasumas ni dandeessanii achi wal immoo viidiyoo ta'anuun kabajaan gaafif deebii keessan isinii deebifnaa jechuudha. Amma osoo oduu isinitti baay'isin karaa viidiyoo kanaatti tarraacha. Boom. Okay, kanaafuu gaafii walaa anattu bisaaf jechaadha obseedha. Ladies first akkama jedhame jechaadha. Kanaafuu mee tidaarii akkamitti ilaaltuu jedha. Tidaarii kana akkamitti ilaaltaati? Tidaarii kana akkamitti ilaalu tidaariin baay'ee bareeda. Akkuma bareeda ta'e tidaariin far'aanti foortuun yookiin intinii guddaa turre jira jechuudha. Homework yookiin hojii manaa guddaa turre jira. Hojii manaa guddaa turre jira tidaarirra jechuudha. Qalbii mamiti kan zim jedhanii machi fuudhanii as fuudhan waan hin taane tidaariin bareeda akkasumas immoo hojii isin hojjechuu qabdan guddaatu jira tidaarii keessaa jechuudha. Yaa tidaariin dabalee si adeemtu ni akkamitti ibsuun tidaari akkamitti ilaaltaa fedha dhufe jira tokkoffaa tidaarii alhamdulillah bareedaadha. Tokkoffaa irratti jechaadha jiru haraama san keessaa yoo bahanii kan jiru halaalaa seenuun inni waan guddaadha. Kun immoo yoo tidaariin keessa jiraate bichaadha haraama san keessaa karaa halaalaa seentu jechaadha. Saniifuu ammaaf tidaariin baay'ee beekuu baannu ammatti keessa jiru garuu bareedaa alhamdulillah rabbil alamin ka fuuldura immoo rabbiin afarkaa qaba. Rabbiin karaa bareedaa nu adeemnullee. Jaalalli deemee tidaarii bira ga'u jaalala maaliif keessaa qabu jettanii yaadduu jedha. Kana reefusii waan deebisteef immoo aanatu deebisaa jechaadha. Kan ofuma kiyyaa jaalalli deemee tidaarii bira gahu waan akkuma of keessaa qabu tokkoffaa obsa guddaa of keessaa qabaachuu qaba. Wal dhaggeetti of keessaa qabaachuu qaba. Wanni tokko yoo dhufe dafanii akka nu dhabu of keessaa qabaachuu qaba. Tokko yoo balleesse golfatanii karaa tokko yoo fakkeenyaaf karaa jallatara deemaa jiraate wanni akkanaa kun sirrii miti jetteetiin qajeelfachuu jiraachuu sirra qaba. Waliigala walumaa galatti jara jaalalli obsa qabaachuun dirqama wanti guddaan jaalala obsa rabbiin isin haa kennu nulee rabbiin haa kennu wanna obsi jiraatennaa wanna mara durayyuu hin deemtanii wanna marayyuu mataa keessan gadi qabatanii obsaan bira tartanii naani wanni isin bakka san geenaaf takka yoo hin jiru jechaadha. Keessattuu jettee nama of biraa dhaabu jettee nama asiisintanii asiin dabarsuun jiraachuu qaba. Kijiba namni marti isiniif fidee jechaadha tokkoffaa deemtanii amanuu abaachuu qabdan. Wanna san jaalala keessan iddoo nama seensuu qabaachuu hin qabdan. Jaalalli nama lama anaaf siidaan jaalala kenna namni biraa dhufee iddoo hin keessa uffisee wurri jechuu hin qabu. Isin jedhamchaadha
isi yoo hodon gortaate dongor isi anumajji naasoyte ofuma kenna mana kenna keessa sirreeffachuu qabu. Jaalallee kutaa nu jira jaalala keessatti wanni baay'een uumama tokkoffaa walitti kaakonni uumama anis iyyuu danda'a isinatti iyyuu dandeetti normal kuni jaalaluma kan keessa waan jiru isin galee nam jira jaalalli yoo walitti iyyuu jiraatin numa mi'a walitti iyyuu wal qaayisuun waanuma jiru garuu yeroo tokko jira garuu ufuma isaatii ufuma keessanii wal sirreeffachuu min artan deemtanii balleessaa ofii deemee dhiifama gaafachuun dirqama isaatii osan akka onni isaa irratti ragaaggaatu jechaadha. Ani dhiiraa dhiifama akkamitti gaafadha hin jiru ani durbaa akkamitti dhiifama gaafadha inni gaafachuu qabu hin jiru islama wal jaalatanii jaalalachaan tokkoffaa innuyyuu obsa walii qabaachuu qabdan wal dhageeffachuu qabdanii kanaafiyyuu akkamitti akka isin ibsu haasa'een fixu yeroo waa galan deherraa isin himeera jecha akkamitti akka karkiitiin. Dhugaa seeraan deebiste amanamummaan impoortaantii intini laafii keessaniiti inni guddaan obsa duwwaa otoo hin taane wal amanuu yoo jiraate obsi jiraata. So akkasinin jenna reedichoon seeraan deebiseera waa mashallah tabaarakallaa ishee. Guyyaa tidaarii keessanii mudannoon isin mudate kan lamaan keessan nuuf himaa. Ishee. Ani qabu isin haa himtu isin kan fakkaata. Naay mudannoo guddaatu hin taane anis mudannoo xinnoo qaba innis waa'ee meekaappii irratti jechuudha isinii galee meekaappii kana qaxaroo qabannee intala adiidha seenii nuyi akkuma beektan gurraacha miti isinitti muruun gaafatu meekaappii kana isheetu nu dibuudhaaf hoteelatti qaxaroo qabannee jechuudha. Ganama nuyi akkas miinzoliin ijoolleen durbaa anas qabatee hirribumaa kaanee qodaa keenya wanta tokko fudhannee meekaappii nu barbaachisu qaba kanaafuu meekaappii isin hin barbaachisu meekaappii fiddanii nuufine ani meekaappii qaba kan fuula keessanitti ta'uu jette jechuudha isinii galee achi hayya jennee nuyi zim jennee deemne jechuudha. Gaafa achi geenya jennu tokko jalqabde shimiingen gaafa gootu meekaappii kan adii sana kan warra adii sana fuudhee intala kana fayyadee jechuudha isinii galee achi an gaafa ilaalu kunoo ta'uu hin danda'u akkamittitu meekaappii kanaan deebuu dhuftanii anoo kana malee hin qabu pirivaat instaagiraamii meekaappii fiddanii dhufina meekaappii nan qaba jetti kan fuula keessaniif ta'u jechuudha. Achi wanta goonu wallaallee achi miizee keessaa tokko asumaan iyyuu maashaallah tabaarakallaa jechaatti yaadde isin kiisii keessa dhufte jirti faawundeeshinii kanaa jechuudha kan hawtii kan qaama keenyaaf fuula keenyaaf ta'u jechuudha kan farbee keenya kanaaf ta'u. Utuu iseen gaafas hin jiraanne jechuudha utuu iseen gaafas faawundeeshinii kana fiddeen dhumne zargiin hoksaatiin miinzolii karaa miinzolii durbaa ana qabate tabalaa shamne jechuudha isinii galee. Serious mudannoo ajaa'ibaa ittuma aanayyuu meekaappii suni haa ta'u iyyuu malee akka fedhetti naaf hin taane akka fedhetti naan dibni dubartittiin nama addaa tokko fuudhee gootee lafa na keessa maaliif an meekaappiin dibadhu kun akkasuma fuula koo akkasitti fayyadama mee atisti gaafa sana maaltu sitti dhaga'ame meekaappii wanna takkayyuu dhaga'ulee ani guyyaa sana aareetti ni ture waan ta'eef jechaadha mudannoo wayitii yoon qabu namni illee waan takka hin liqsiisu isin galee jechaadha wantoonni tokko guyyaa sana waan nama aarsoowwan jiraatu jechaadha waan akkana waliin immoo waanuma jiru. Nama kun nama aarsoo ta'uu hin taane anaaf kuni akka mudannoo wayitii kun barumsa guddaa already nama qoyyaa exactly barumsa nama waan akkana godhuu barbaaduuf waan akkana kana akka raafuu jedhanii ganaa warra zargii godhattanii meekaappii keessa yoo qaxaroos qabattanii ofii keessanii kan fuula keessanitti ta'u bitadhaa mana keedhaatti qaxaroo sana fudhadhaatti ittiin deema maaliif in salphattu ganama sana meekaappiin qabdan taanaan akkasini isin jedha asumaan iyyuu mucittiin teenkis isin jedhachuudha. Jaallachuun siif maali? Ati deebis gaafa gaaffisa mudannoo kanatu deebi. Okay jaallachuun anaaf akkaan fi kiyyaa akka dhute charaa so baay'ee sanatti madda gammachuuti jaalla keessatti gammachuu guddaa kan arganidha. Yoo akkuma barbaadee bakka biraatti aartee gadditee maaliif jaalli qabatee naaniin ni gammada kanaaf madda gammachuudhaan caalaa maaliif yoo oota jaalli isin qabu isin garam caalaa maal isin jedhu akka simmeetii jaallatanii beekan sun keessan waramni jaalli qabatee caalaa kanaaf madda gammachuudhaan waliigala mataa dubbii jaallachuun anaaf madda gammachuu jechaadha. Warra waliin hin fuune garuu jaalleewwan ta'aniif maal dhaamtu jedha. Maal dhaamtu? Maal dhaamtu? Okay, ana dubbadhu waan sadda baasee. Tokko adii deebisa tokko namni tokko adeebisu maal dhaamtu jedha garuu namni tokko deebisa. Maal dhaamtu kee dhufe chaadha warra jaalleewwan ta'aniif warra haraama keessa jiraniif karaa halaalatti odeeftan baay'isnedha. Maraaf yoo chaadha garuu ani kana jedhu yoo wal beekan yoo wal qoratan yoo seera wal beekan yoo seera wal beekan chaadha daftanii yoo wanta tokkotti murteessina jechuudha baadaan kara kiyya.
Saniifuu itti yaaddanii osoo wal beektanii itti gootanii baay'ee filatamaadha. Saniifuu seeraan osoo wal qoratanii itti deemtanii barbaachisaadha. Maal taate? Exactly. Wal qoratanii wal beektanii itti seenuun importantiidha isiniif jechuudha. Kan duwwaadhaan ani garuu kanuma dhaan kariyaa. Bakka akkasumadha wal dandeessanii wal barattanii ittuma seenu. Harama keessaa garuu karaa deebi'aa dafaatiin. Hojjetti jettee of gidduu oofuu dhiisu. Okay. Jaffaadha. Maaliif jaalalli baay'een daarii bira osoo hin keenye karratti hafaa yookaan milkaa'uu jettanii yaaddu jedha. Gaaffii bareedaadha. Deebistaa? Moo deebisu? Deebisa ayyaa. Wal kaafuun deebifna gaaffii isa dhumaatii gaaffii? Isa dhumaati. So maaliif akka inni milkoofne akkuma amma dudubbannee turre namni baay'een waliin amanu namni baay'een hiriyyaa of gidduu oofa asii galee asii gidduu amma namni gidduu namni tokko oofu yookiin immoo wal amantee dhiisuu inni kana yeroo isin jiru dhugaa jirtu walitti himuu dhiisuudha jechuudha kan inni kufuuf. Wanti tokko amma yenna kanaan dura seenaa kee keessatti hojjettee jiraatte yookiin dabarsitee jiraatte bakka fakkeenyaaf wantuma namatti hin tolle ta'uu danda'a jechuudha. Kan himamuu qabu taanaan dhugaa jirtu isatti jaalallee keetti baaste yennaa himte namni sun si amanaa jechuudha. Miknyaatuun namni tokko utuu sitti himin ati yennaa isatti himte namni kun amantiinsaa sirratti ittuu jabaata sii galee garuu isati intini goote kana balleessite kana pirvaartii haal ta'e qabattee jirtu kana utuu himin namni biraa yennaa himame siin ati mee. Akkuma isin jettee caadhaa wal amanuun dirqamaa jettee nama har'aa gora keessan fageeffachuu tokko yoo iyyee dafee harka nuu dhiisuu tokko yoo qaaqee dafee harka nuu dhiisuu dafanii obsaawwan namarrayyuu bira taruu wanni obsanneef sababa kanaaf yoo obsan qabaatin dukkish maqaan inni dhufeennaani jechaadhaa tokko dafee harka nuu dhiisuudha. Kanuma kaawwanni hin jiru takka illee wanni biraa hin jiru seera dabaleetiin kun gahaadha isin jecha. Horma furdanii of gidduun galchinaa jechuudha. Yaa waliigala mataa dubbii ormalee fidanii of gidduun galchinaa. Kanaafuu viidiyoo keenya asumarratti dhaabataatiin jechaadha. Gaaffiin keenya si deebi'ee innitiin yaannaa obboleetteena. Gaaffiif deebii keenya kanuma gaaffiif deebii kanas wanta nuuf kennitee fi baay'ee galatoomii baay'ee nutti tola enjoy godhaatu isin si deebifne. Eeshi. So atallee baay'ee galatoomii isinillee baay'ee galatooma waan hagammaan dhaggeeffataniif jechaadha sa'aatii keessanirraa sa'aatii qusattanii waan dhaggeeffataniif baay'ee tokko galatooma. Sappoortii nu gochaa jirtaniif baay'ee galatooma like share subscribe nu gochaa jira akkuma eebba guutuu kaaneetiin hin jirra dafa hop nu godhaatiniif inshallah akkuma eebbata kammaa buunna. Saniifiyyoo chaadhaa viidiyoo biraa tanaa walitti deebinutti nagarnu tura guyyaa gaarii halkan gaarii torbe gaarii isin jecha. Baay'ee isin jaallanna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye.